Keeniyaan bulchiinsa Marsabit kan Itoophiyaan waldaangeessitutti humna nagaa guddaa bobbaasu beeksifte. Kutaa bulchiinsa kanaatti galgala sa'aatii 12 hanga ganama sa'aatii 12tti dhorki sochii ji'a tokkoof turu kaa'ameera. Caamsaa 2 galgala irraa eegalee guutummaan kaawuntii Marsabit uggura sochii jala akka seentu hoogganaan dhimma biyya keessaa Keeniyaa Fred Matiang'i beeksaniiru. Bulchiinsa kaaba baha biyya keenyaa kan taate kaawuntii Marsabit yeroo dheeraaf rakkoon nageenyaa qabdi ture. Marsabit Itoophiyaan waldaangeessite. Naannoo badhaatuu hawaasa jabaatee hojjetuu fi nageenya jaallatu qabdi. Haa ta'u malee dhimma seenaan wal qabatuun yeroo dheeraaf rakkoo nageenyaa cimaatu jira. Matiang'i duulli hidhannoo waraanaa seeraan alaa naannicha jeeqaa jiru qulqulleessuu itti fufaa jedhan. Matiang'i rakkoon nageenyaa Marsabit yeroo dheeraa kan lakkoofse ta'uudha dubbatan. Bakki gosti Oromoo kaaba Keeniyaa lafa daangaa Itoophiyaa waliin waldaangeessu keessa qubatan Marsabitii fi Isiyoolootti ji'oota darban walitti bu'insi sababoota adda addaan hawaasa naannicha jiraatu gidduutti dhalate lubbuu namaaf qabeenya hedduu balleesse. Matiang'i Isiyooloon addatti lafa jeequmsaati jedhan. Bakki addaa Koom jedhamu albuuda baastota seeraan alaa wajjiniin wal qabatee walitti bu'insota naannichatti gama adda addaatiin deeggaruutu jiraa jedhan. Qabeenya albuudaa seeraan ala baasuurraa argamu kunis sochii shororkeessitootaa deeggaraa waan jiruuf tarkaanfii ammaan dura fudhannee hin beekne akka fudhannuuf sababa ta'eeraa jedhan. Haala nageenya naannichaatti rakkoo keessa galaa dhufe sirreessuudhaaf ammaan duras qaamoleen nageenyaa gahaan ergamuu fi sochiin meeshaa waraanaa seeraan alaa hanga dhaabbatutti opporeeshinicha akka itti fufus qondaalli kun himaniiru. Hooggantoonni naannichaa gosti isaanii seeraan ala meeshaa akka hidhatu gochuu isaaniitiin haalli nageenya naannichaas rakkoo keessa galeera jechuun caasaa mootummaa naannichaas komataniiru. Opporeeshiniin mootummaan Keeniyaa kaaba biyyattiitti irra jireessaan Marsabit keessatti raawwatuun cinattis bulchiinsa Koomuu, kaawuntii Meertii, Isiyooloo fi naannoo Sololoo keessattis akka gaggeeffamu gabaafameera. Haalli nageenya naannichaa yaaddoo biyyaalessaa Keeniyaati. Sababiin jedhameef immoo shororkeessitoonni ulaa sana fayyadamuudhaan meeshaalee waraanaa gara kutaalee Keeniyaa kaanitti dabarsuudhaaf itti gargaaramaa jiru yaada jedhuuni. Mootummaan ammoo uggura sochiif duula waraanaa labsuu isaatiin dura aangawoonni naannichaa rakkoo kanaaf fala akka dhiyeessan yeroo ji'a 3 kennee akka ture miidiyaan Keeniyaa The Star gabaaseera. Matiang'i rakkoon naannichaa siyaasa lafa babal'ifannaa, hongee, teessuma lafaa rakkisaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa hammaateeraa jedhan. Dabalataan tasgabbii dhabuun siyaasaa fi rakkoon biyyoota ollaa rakkoo naannoo sanii hammeessuu fi meeshaan waraanaa salphaatti namoota harka akka ga'uuf qooda qabaachuudha dubbatan. Ji'oota 18 oliif mootummaa federaalaa wajjiniin lola keessa kan seene TPLF maatii ijoolleen isaanii waraana hin deemne hidhaa akka jiru maatiin BBC'tti himaniin. Waraana irratti hirmaachuudhaaf fedha waan hin qabneef kanneen maatiin isaanii jalaa hidhamuu dubbatan keessaa tokko kan ta'e dhalataan Tigraay miseensa maatii isaanii 2 carraan akkanaa akka isaan quunname himaniiru. Dargaggoon maqaanaaf dhoksaa jedhe tokko yoo xiqqaate maatii tokko keessaa namni tokko waraanatti ergamuu qabaa seerri jedhu jira jechuun dubbata. Miseensa paartii mormituu naannoo Tigraay keessaa tokko kan ta'an obbo Kibroon Bariheenis waan wal fakkaataan isaan quunnamu BBC'tti dubbatan. Obboleettiin isaanii quxisuun waraana seenuudhaaf fedhii waan hin qabneef haati isaanii kaadiroota TPLF'n hidhamuu BBC'tti dubbata. አጋጣሚ ኮይኑ ቀሚና ክብል ዝደወለ ቤተሰብ ነይሩ ያው ጉዳይ ዓዲ ከረጋግጽ ተለቁት አሲራ ምዃና እዩ ነጊሩኒ akka carraa maatiin beelofneerraa jedhanii naaf bilbilanii ture achumaan haala jiru yeroon qulqulleeffadhu haati kiyya hidhamuu ishee natti himan baay'ee nama gaddisiisa wantan hin eeginidha haadha koo waan taateef osoo hin taane uummanni Tigraay beelli gudeedamuu fi gidiraan biroon dararamuun isaa gahaa osoo hin jedhamiin amma immoo kaadiroota kan kootii jedhaniin akkas rakkachuun isaanii na gaddisiisa mana keenya hundi isaanii godaansarra jiru obboleettii koo ganna 18 qofaatu jira obboleettiin koo maaliif qabsoo hin seennee jedhanii hidhani mucaan hin duulu yoo jedhe maatii dhukkubsate osoo nafiin hidhamu haalli itti mana murtiitti dhiyaatan osoo hin jiraatin namootni baay'een mana barumsaa keessatti hidhamanii jiru. Zgadade awoo haa beessab yom kamsalki zalloom. Jiraataan biraan BBC'n dubbise amma naannicha keessa rakkoo hedduun akka jiru himuudhaan kanneen keessaa maatiin ijoollee isaanii duulaaf akka ergan dirqisiifamuun tokko ta'uudha himam. Ijoolleen duula waraanaa seenuu yoo didan bakka isaanii abbaa yookiin immoo miseensa maatii birootu hidhamaa jedhama. Yoo xiqqaate maatii tokko keessaa namni tokko waraanatti ergamuu qaba seerri jedhu jira jechuun dubbateera dargaggoon kunneen.
TPLF gama isaatiin deebii kenneen karaan dura ijoolleen maaliif duula hin seennee jedhanii hidhuun tureera. Amma garuu kun dhaabbateera jechuun hime. itti gaafatamaan biiroo dhimma alaa Tigraay Profeesar Kindee Gabrahiyoot akkas jedhan. ምልክታት ነይሮም ወለድ እስር ምክንያቱን የለ wantootni akkasii sadarkaa kaadrootaatti mallattoon isaa ka mul'ate ta'us maatii haala kanaan hidhuun garuu hin jiru. sababni isaas namootni fedha isaaniin qabsaa'u. mootummaan himannaa kana yeroo dheeraadhaaf humnoota Tigraay irratti dhiyeessaa ture. deeggarsi namoomaa ergamullee hidhattootatu itti dhimma ba'aa jechuun mootummaan himatama. amma immoo gidduuttan oduu gaggabaabsee isinitti hima. har'a lammiileen Itiyoophiyaa 131 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifaman. magaalaa Riyaad irraa kanneen deebifaman hundi isaanii dhiirota yoo ta'an lammiilee rakkina keessa jiran biyyatti deebisuun akka itti fufu ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksise. Al-Shabaab aleellaa buufata waraanaa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessa jiru irratti qaqqabsiiseen loltoota ajjeesuu hime. hidhattoonni Soomaaliyaa keessa socho'an Al-Shabaab loltoota Buruundii ergama nagaa kabachiisuu karaa gamtaa Afrikaatiin Soomaaliyaatti ergama keessa turan 170 kan ta'an ajjeesuu hime. itti dabaluunis buufata waraanaa gamtaa Afrikaa bakka loltoonni kunneen buufatanii jiran guutummaatti harkaa fudhachuu ibseera. buufanni waraanaa loltoonni Buruundii keessa turan magaalaa Moogdishoo irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 100 fagaataa jedhameera. gamtaan Awurooppaa waraana Yukireeniin wal qabatee Raashiyaa irraa boba'aa bituu adda kutuu dabalatee yakka waraanaa keessatti kanneen qooda qabaachuun shakkaman qoqqobuudhaaf karoora baase. pirezidaantiin koomishinii gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen karoorri haaraan gamtichi qopheesse Raashiyaa irratti dhiibbaa godhamu haala Awurooppaa hin miineen jabeessuu akka ta'es dubbataniiru. maqaan barnootaa ittiin waamaman Dr. Taaddasaa Eebbaa ta'ulleen namoonni hedduun maqaa akka Dr. Fidoo fi Dr. jedhaniin isaan waamu. Gadaa Melbaa immoo maqaa masoo isaanii kan kitaaba ittiin maxxansanidha. Dr. Taaddasaan tibbana Ameerikaa Waashingtan DC keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqotan. BBC'n seenaa iyyuu ogummaa hedduu qabu garuu hedduun hin leellifamne kana hiriyoota warra wajjiniin qabsaa'anii fi namoota biroorraa waan iyyaafate isiniif qindeesseera. Profeesar Indaashaw Baqqalaa Yuunivarsiitii Finfinneetti Profeesara saayinsii Jeenetiksii yoo ta'an erga bara 1970 irraa eegalanii Dr. Taaddasaa wajjiniin hiriyaadha. Oduu hagamaa jiraate Taaddasaan saayinsii keessatti he was one of the breakthrough visible person. isa dhiisiitinuu were very visible. ስለዚህ isarratti hundoofne barataatii dhufne ስለዚህ contribution isa guddaa gara siyaasaatti ka deemu Taaddasaan qees guddinaatti hin dhiyaata. obboleessa Baaroo jecha hin dhiyaata. he could be a founding member. University Alammaa keessatti guddaa cunqursameera Taaddasaan. nama gaarii nama kakarqaaru nama sammuu qabu callaa utuu hin ta'in sammuu sanii namaaf kayaatu. bara 1970 keessa agarsiifni aadaa Oromoo galma tiyaatira biyyaalessaatti yeroo jalqabaatiif qophaa'ee ture namoota qindeessan keessaallee tokko turan Dr. Taaddasaan. Ayyuun kun diree saayinsii aartii barreessuu keessattis gumaacha seena qabeessa kaa'anii darban caalatti siyaasa keessatti hedduu yaadatamu. akkamiin gara siyaasaa seenan? Dr. Shuggut Galataa qondaalaa baa'uu fi namoota Dr. Taaddasaa itti dhiyeenyaan beekan keessaa tokkodha. gadda isaanii ibsachuudhaan jalqabu. Dursaa boqochuu Dr. Fidoo yookiin Dr. Taaddasaa Eebbaa gadda guddaatiin yaadadha. qabsaa'ota adda bilisummaa Oromoo maatii isaanii guutummaatti uummata Oromoodhaaf jajjabina akka kennuun hin hawwaa. isaanii fi biyyeen itti salphatu lubbuu isaanii jannataa baageessuun jedha. Dr. Fidoo Eebbaa yookiin Dr. Taaddasaa Eebbaadhaan dhumoota gara bara 1980 keessaan haga tokkorraa quba qaba. toora barumsaa isaaniitti hedduu jaboo qaroo kataan sanaafuu Yuunivarsiitii Harommaa keessatti akka Piroofeesaraatti barsiisaa turan. achi immoo utubuu fi gaggeessaa maneejar ta'uudhaan baayodiversitii kan magaalaa Finfinnee jiru irratti kan hojjetan instituutii sana ka bu'uureessan keessaa nama tokkodha. Kuni karaa toora ogummaa isaaniitiin karaa qabsoo bilisummaa Oromoo laaluu uummata Oromoof waan qabanirraa koora adda bilisummaa Oromoo ka bu'uureessaa irratti nama qooda fudhatanidha. yeroo sanarraa kaasanii itti gaafatama fudhatanii qabsoo bilisummaa Oromoo kan itti fufan yeroo ta'u xumura irrattis
barootii 80 keessa dirree dhiyaatti dirreetti dabalamuudhaan qabsoo hidhannoorraa kan eegalanii turanii. Qabsoo hidhannoo kana keessatti bara dheeraa akka dabarsan sadarkaa hoogganaattis kan hojjetaa turan 1989 kaasanii warra dhaaba adda bilisummaa Oromoo ijoo ta'anii gaggeessan keessaa nama tokko turan jechaadha. Ammoo kanarratti inni guddaan beekumsa qaban bal'inaan akka uummata Oromoo gahuudhaaf nama maqaa barreessaa isaaniitiin Gadaa Malbaa jedhamee yeroo dheeraadhaaf abbaan isaa hin beekamin ture. Kan barreessan isaan ka ture seenaa uummata Oromoo kan nama baay'ee ija banachiise uummata keenyas qaqqabe ture kitaabni suni. Dr. Taaddasaan kan dhalatan lixa Wallaggaa naannawaa Najjootti yoo ta'u barnoota isaanii kan sadarkaa duraa magaalaa Najjootti baratan barnoota sadarkaa lammaffaa immoo Jimmatti akka xumuran seenaan isaanii dhaabni abaa'oo ibsa gaddaa boqochuu isaanii ilaalchisuudhaan baasanii mul'isa. Digirii jalqabaa isaanii kolleejjii qonnaa Haramayaa kan amma yuunivarsiitii Haramayaa jedhamurraa eebbifaman barnoota isaanii digirii lammaffaa fi sadaffaa immoo yuunivarsiitiiwwan biyya Ameerikaa fi UK'tti baratan. Waancaan Champions League Awurooppaa bara kanaa kilaboota Ingilizii gurguddoo lamaan Liverpool fi Manchester City walitti fidaa laata. Liverpool kaleessa galgala Villarrealin mo'atee mirkaneeffateera. Manchester City immoo tapha galgala kanaa Real Madrid wajjiniin qabuun hiree isaanii bara. Waayilli keenya Elias Mulugeetaa kan isiniif qopheesse qaba. Liverpool tapha Champions League Awurooppaa walakkaa xumuraa irratti Villarreal waliin taphateen ga'umsa boqonnaa booda agarsiiseen irra aaneera. Liverpool tapha marsaa jalqabaan 2-2 injifatee ture. Tapha deebii kaleessa galgalaan ammoo Speen irratti olaantummaan waan harkaa fudhatamee fakkaatee ture. Boqonnaa booda garuu fooyya'uun ga'umsa duraan ittiin beekaman agarsiisuun abdii guutuun xumuraaf darbuu mirkaneeffataniiru. Liverpool waancaa Champions League Awurooppaa caamsaa 28 2022 Paarisitti gaggeeffamu irratti eenyu waliin taphata. Kun tapha hedduu eeggamu galgala kanaa Real Madrid fi Manchester City walitti fiduun booda murtaa'a. Torban darbee qe'ee irratti 4-3 Real Madridin kan injifate Manchester Cityin gara Spain Madrid deemee har'as mo'annaan yookaan walqixa baanaan waancaaf darbuu ni mirkaneeffata. Kanaan dura Champions League Awurooppaa marsaa 13 mo'achuun seenaa guddaa kan qabu Real Madrid Manchester Cityf laayyootti kan harka kennuun ta'u. Sanbata darbe waancaa La Ligaa kan injifate gareen Carlo Ancelotti hamilee gaariidhaan garee Pep Guardiola simatanii keessummeessu. Manchester Cityin taphataa sarara gidduu John Stones miidhamaan hiriirsuu baatus kanaan dura miidhaatiin taphoota 5 darban hin taphatiin kan ture Kyle Walker garuu deebi'eeraafi. Taphataan sarara ittisaa Real Madrid David Alaba jalaa miidhamus taphataan sarara gidduu Casemiroon deebi'eeraafi. Premier League Ingiliz dursaa kan jiru Manchester Cityin waancaa Champions League Awurooppaa kanarras ija godhatee hojjechaa jira. Waan maraafuu Real Madrid fi Manchester City keessaa eenyutu galgala kana mootee imala Paarisiif galaana qata amma laalla. Oscar Bungaa ogeessa teeknikaa keenya Biraanuu Gammachuu isiniif qopheessee hirphaa gammachuuti isiniif dhiyeessee boru walitti deebina iddoo nagaa bula.